السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في حردفتوتا رمي تي في دا مي يوني فراري تنعكنا اللالتي عالم خنا دوبا خيجا حجر خنا يولالتي جبين ربي دنديتي ربين كبوتو إرانا ما قلا مي قانوتيس عالم ربي بريدا مخلوق أسا بريدا خنا خستيني سينا بريدو تيكو تكا وجين حلالو قياتك موتي تشافي اتيانا نساء أصوني في مقالا خيس ديما جراني mana jaarsaa tokko dhufan mana jaarsaa kana yeroo hulaa dura gahanii isa dubbisan jaarsi gattaa yeeni nyaachisee obaase yerooniif bahuu deeman maal je'eni mootichi kun ati nama umriidhaan yeroo dheeraa addunyaa gubbaa jiraat kanaafuu ati nasihaan ta'e hedduu barbaachiftuudha mee nasihaa nuudhaamii jedhanii jennaan jaarsi maal jeen mootota hin amanii osoo halooyitaa sikkaan mootota abadan hin amanin jeen osoo waan fedhan sii godhanii takka jeen jennaan mootichi kun badhaasa kannee fi mee nasihaa lama danaatti idee jeen jennaan dhalaa hin amanin osoo si gabbartee jeen lammaffaarratti ammas badhaasa biraa itti idee fi hayyeessa daffaa naa idee jennaan maatiin kee maatuma keetii jeen zalaalam osooniif du'a jiraattees habiiquu qabdu fira keetii jechuun maatii keetii jechuun maatuma kee haadha abbaarraa dhalate jechuudha jeen jennaan haya ja'anii nasihaa tana fudhatanii biraa bahan yerooniif biraa bahanii mootichi kun qishnaa godhaa deeme nasihaa isaa kanatti qishnaa godhe isa kun jaarsi maal naa dhaamaa jee qishnaa godhe kana wazirri jala deemu yookaan itti aanaan isaa maal jeeni wanti inni jee kun sirriidha jeen itti dhufuutee isaa jeen jennaan haya jaanii yeroo kana wazirri kun yeroo achi baheen dubbii tanaan mirkaneessaaf jee maal godhe deemee mooticha jala babbaqaa jaaniin makluuqa yerooniif ati dubbatte si'ala wanna godhu tokko jira bulbul jaaniin babbaqaa afaan arabaatiin babbaqaa jaama akka adariiti jalaa hatee jaartii bira geessee jaartii isaa jechuudha jaartii fi qabu bira geessee itti aanaan kun jaartii isaa bira geessee maal jeeni nam tokkottiin himiniiti adarii tana nuuf dhoysii jeen babbaqaa tana nuu dhoysii jeen mooticha jalaa hinaate haya jettee jaartiin irraa fuute yeroo inni irraa fuute yeroo waa xiqqoo ta'an booda maal jeen jaartiidhaan mee da'aba kee fidii jeen siif tumeetiin da'aba mormaatti sii deebisee sii fidaa jeen haya jettee jaartiin takanniti yeroo kana da'aba kana irraa tursiise jaartiin numa gaafatti rincicee ta'uu biraa deemu yeroo kana jaartiin maal murteessite inni kuni jaarsi kiyya da'aba kana irraa fuudheeti dhalaa biraatii geessee kannee akkatti naa himu wallaalee tanaaf neelaa dubbachuu didaa jettee yaadde jaartiin. Tanaaf neelaa dubbachuu didaa jettee maal goote babbaqaa inni haate waan inni haatee na bira fide adarii mootichaa tana anis mooticha bira geessetiin isa qaanyeessaa jettee adarii inni dhoheessee isii bira kaaye nam tokkotti inni minjiin fuutee mooticha geessitee mooticha jaarsa kiyyaa tokko nosi jalaa haatee na bira kaayyetee jetteen yeroo kana mootichi aaree maal baase murtii ajjeechaa isaa baase dirreetti bahanii magaalaa keessatti akka ajjeefamuu jee murtii baase. Yeroo kana harka hidhanii gara ajjeechaadhaa oofan. Osooniif oofaa jiranii abbaasaa obboleeyyansaa maatii isaa dhufe. Yeroo kana abbaasaa obboleessisaa maal jaanii ati hin duutu nusi dura du'aa jaanii. Lubbuu teenya sii kannina ati hin duutu wallaahi jaanii kakatan. Mooticha dura dhaabbatanii mootichaanis bikka isaa nu jeesii jaaniin. Qabeenya yoo taates fidaa isa goona yoo qabeenyiin ta'u lubbuu jettees nu dura du'aa abbaan isaatis naa dura du'aa jeen. Yeroo kana mootichi nuti abbuma yakka dalagee ajjeefne malee siin ajjeefnu jee jallaate yookaan kan nama ajjeesuun ajjeesi jeen yeroo gurbaan ableetti ol fudhate maal jeen harka baasee hogguta kaayyefnaa kannii jeen hayaa jeen mootichi jennaan da'aba kishaa baafatee dubbii jaarsii nuun jee san ni yaadattaayi jeen guyyaa jaarsii moototan amanin osoo haga fedhe waan fedhe sii godhanii jee amata meeqaan si gabbaru jira arra kunoo yakka takka yookaan dogongora guyyaa takkaatiin ajjeesuu deemtaa laalii jeen. Talamaffaadhaa dhalaa hin amanin osoo si gabbartee illee jee jaartiin akkaan jaaladhu anilleen isii akkaan jaaladhu da'aba xiqqaa kana ani siirraa fuudhee tursiifnaan nagantee ajjeechaadhaaf na kannitee akkanuma laalii jee. Tan sadaffaadhaa maatii warra keessanii jee osoo du'a jiraatte illee jee namni ara lubbuun siif kanna si duraan du'a jee lubbuu isaanaaf kanne haadha abbaa kiyyaa fi obboleessa kiyyaa akkana laalii jee jechuudha. Tanaaf mootichi yeroo inni akkana ji'uun mootichi akka dubbii jaarsaa san isaa mirkaneessuudhaan waan kana hunda dalagee galtee fi irra dafriif jechuudha. Seenaa tanarraa waa hedduu barannaa jechuudha. Namni nama duraa lafa bulee waa hedduu beeka. Kanaafuu manguddoo namoota jajjabaa jechuudha. Naannoo keenya dhiyaatan waarraa baruu qabna. Jalqaba akkanumatti dubbii waa maclayaanii jennee dhiisuu osoo hin tahin waa garii waan bu'aa guddaa qabu waan nuti hubanne keessaa hubatan. Maaliif jireenyi madarasaadha. Muuxannoo fi barnoota isaan jireenya kanarraa fudhatan irraa barachuun dirqama jechuudha. Namni akkuma wal dura lafa bulee waa beekan san bilaash hin jaamne jechuudha. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota dachii bareedduu raaree bareedduu tana keessa dhufnaan
gattaa'ee waa dubbachuun qaba jee akkumaan gattaa'een seenaa bareedduu tana isinin tuqi akka isinitti toltes abdiin qaba. Warra soomanni yookaan ramadaanni irraa qeebalames rabbi nu haa godhu soomana dhufuunillee rabbi nu haa eegu jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.